Odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan kahaa jiruun dhukoo oduu rageenyeeti kan jirru daawwattoota keenya dhufni oduu keenya har'aagaa dhimma sirna barnootaa kan bara 2018 jalqabuudhaan wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti maal fakkaata kan jedhu wal qabatee guyyaa kaleessaas manneen barnootaa garaagaraatti barnootni eegaleeti kan jiru kanuma irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo bal'inaan kan isiniif qindeeffanne akkasumas immoo keessumaas booda irratti simbiraan geenye jechuudha. Naannoon Oromiyaa bara barnootaa 2018 eegalameetti manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa irratti argaman barattoota miliyoona 13 barsiisuudhaaf galmee gaggeessuu beeksisee jira. Qulqullina barnootaa eegsisuuf immoo qophiin dursaas naannichatti taasifamuudha kan himame. Bulchiinsi magaalaa Shaggaris barattoota 439 fi galmeessee karoorsee kana keessatti 80 ol galmaa'uudha kan himame. Barsiisonni fi barattoonnis bara barnootaa 2018tiif qophii gahaa akka taasisan ibsaniiti kan jiru. Bal'ina isaa sitti qopheessee Jamilaa Jamaaltu nu biraan gahaa itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Akka biyyaatti bara barnootaa 2018 daa'imman umuriin isaanii barnootaaf gahee kamuu barnoota irratti argamuudhaa qabu jedhuun gara hojiitti seenameera. Manneen barnootaa biyyattii keessatti argaman sirnoota adda addaan barattoota isaanii simachuun barnoota barsiisuu eegalaniiru. Nutis magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafootti mana barumsaa Daallee Dambar daawwanneen barattoonni mana barumsichaa qophii taasisuun bara barnootaa 2018 eegaluu dubbatu. Bara 2018 kanatti daree koo keessa sadarkaa tokkoffaa bahuudhaaf qophaa'an ture. Barnoota gannaas baradheera. Yeroo itti maatii keenya gargaaruu fi yeroo itti qo'annu akkasumas immoo yeroo xiqqoodhaaf sammuu keenya kan boqachiisu yeroo keenya adda qoodannee adda baafannee yookaan immoo haalaan itti fayyadamuu qabna. Bara kana immoo sadarkaa tokkoffaa bahuudhaaf deddeebi'ee qo'adhee waan naaf hin galle barsiisota kiyya gaafadhee cimee qo'adhee deddeebi'ee qo'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa bahuudhaaf hawwiin qabu. Barsiisonni mana barumsichaas qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffachuun qophii dursaa taasisuun barsiisuu eegaluu himu. Barsiisaan yeroo boqonnaa isaa boqonnaadhaan jennee ganna guutuu as bahee jechuu dandeenya. Kanaaf ammas barsiisan hundi isaaniitu qophaa'anii si'aayinaan karoora baafatanii barnoota guyyaa har'aatirraa eegallaa jechuudha. Keessoo barattoonni kutaa tokkoof lammaffaa bara kamuu yeroo jalqabaa ni ulfaatu jechuun barsiisa afaan walii galuu irratti. Kanaaf duula hojii gaggeessina jalqaba walii gallee ji'a tokkoofis ji'a lamaafis barattoonni sun shallagoo akka danda'anii dubbisuu sirreessanii barreessuu akka danda'an dubbisuu akka danda'an. Bulchiinsi magaalichaa bara barnootaa 2018 qulqullina barnootaa eegsisuuf barsiisotaa fi barattoota irratti akkasumas meeshaalee barnootaa dhiyeessuu fi manneen barnootaa mijeessuun barattoota simatee barsiisuu eegaluun himameera. Karoora gannaa qopheessine hojii barnootaa mijeessuu wajjin wal qabatee jiru daree barnootaa mijeessuu, daree dabalataa ijaaruu, bu'uura boruu ijaaruu, sadarkaa tokkoffaa ijaaruu irratti hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Manneen barnootaa keenya hawwataa akka ta'an, giriin akka ta'uu danda'an taasifamaa tureera. Isa qofatu hin ta'in barnoonni gannaa akka kennamuu danda'u godhamaa tureera tola ooltotaa fi barsiisota keenya dabalatee. Bara kana manneen barnootaa 1265 amma saaqamaniiru guyyaa har'aa. As keessatti barataa 439 ta'uu galmeessinee barsiisuutu nurra jiraata jennee karoora qabanneerra. Barataa 439. Kana keessaa 80 hamma sa'aatii kanaatti galmeessinee jirra. Naannoon Oromiyaa bara barnootichaatti waliin gahiinsa barnootaa babal'isuunii fi qulqullina barnootaa eegsisuuf barattoota miliyoona 13 galmeessuun barsiisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Barsiisaan bu'uura boruu adda bahee waa'ee bu'uura boruu leenji'ee jiru yeroo hamma 34 oliidha. Akkasumas kitaaba shaakallii barataa jennee qajeelcha barsiisaa jedhamee kan hojjetame hundinuyyuu bu'uura irraa dhaloota irratti hojjechuudhaaf. Mana barumsaa bultii addaa torban kana keessatti ijoolleen 10,000 ol carraa barnootaa akka isaan argatan taasifameera. Kun hojii fakkeenyummaa qabu hojii paartii badhaadhinaatiin hojjetameedha jechuudha. Kan biraa immoo mana barumsaa addaa jedhamee yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman hundi isaanii akka isaan mana barumsaa qabatan abbummaadhaan akkasumas godinaaleen immoo iddoo yuunivarsiitiin hin jiratu godinaaleen abbummaadhaan mana barumsaa addaa jedhanii hundeessanii akka isaan ijoollee keenya achi keessatti gohoomsan akka isaan qaran hojiin guddaan fakkeenyummaa qabu hojjetameera. Keessatti immoo hamma boqonnaa gannaa kana keessatti nu hojii keenya madaalaa turre. Ijoolleen keenya maaliif barreessuu fi dubbisuu dadhabani kan jedhu gahumsa barsiisaa irratti hojjechuu akka qabnu irratti walii galamee barsiisota ganna kana qofa 57dha kan leenji'an. Bara lana barattoota miliyoona 13 barsiisuudhaaf karoorfannee karoora keenya xumurree kan hojiitti gallee jirru. Akka biyyaatti manneen barnootaa hundarratti barnoonni kennamuu eegaleera.
Daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa irratti egaa dhuka oduu keenya har'aatiin sirna baruu barsiisuu bara 2018 guyyaa kaleessaa akka naannoo Oromiyaatti eegalame irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo bal'inaan naannoo biraan akka ga'aniif keessummaa sitti affeerrannee qabna. Keessummaan keenya immoo nama miidiyaa irratti yeroo baay'ee beekamaadha. TV'dhaanis ni affeerranna. Obbo Efreem Tasammaa jedhamu hoogganaa taaraa biiroo barnoota Oromiyaati. Obbo Efreem baga nagaan dhuftan. Sinillee baga nagaan nu eegdanii affeerraa keessaniif galata guddaa siniif qabna. Ayyee ulfaadhaa galatoomaadha. Egaa akka biyyaattis akka naannoo Oromiyaattis egaa fulbaana shankaleessa irraa eegalee manneen barnootaa saaqamanii barattoonni manneen barnootaa dhaqaniiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti maalirra jirtu jalqabiin barnootaa bara kana maalirra jira kan jedhurraa kan. Baay'ee galatoomaa. Egaa akkuma beekamu jalqabbii barnootaa bara 2018 fi karoorri ba'ee qoda fudhattoonni hundumtuu kan irratti wal amanan biiroo barnoota Oromiyaa irraa kaasee hanga manneen barnootaatti caccabee gadi bu'ee jira. Karoora sana irratti hundaa'uudhaan immoo ganna darbe kana keessa boqonnaa qophii keessatti hojii gurguddaatu hojjetaman. Hojiiwwan gurguddaa kana keessa manneen barnootaa hawwataa taasisuu, meeshaalee hanqina qaban guutuu, teessoo barataa caccaban suphuu, manneen barnootaa foddaan balballi kan caccabee sirreessuu, dallaa ijaaruu kanaaf kan kana fakkaatanii hojjechuu irra darbee hira daree barataallee fooyyessuudhaaf immoo daree dabalataa kumoota hedduudhaan lakkaa'aman ijaaramaadha kan turan ganna kana keessa. Fakkeenyaaf bu'uura boruu irratti naannoo daree dabalataa 1,500 ta'an, sadarkaa tokkoffaa irratti saaluma wal fakkaatuun naannoo daree 29,000 ol ijaaramaadha kan turanii. Gara kaaniin immoo baadiyyaa keenya keessatti barsiisonni mana jireenyaa akka argataniif naannoo mana jireenya barsiisotaa 30,444 akka ijaaramanii hojiin hojjetamee jira. Egaa qophiin waliigalaa kana ta'e leenjii barsiisotaa irratti illee barsiisota bu'uura boruutiif ganuma kana keessa naannoo barsiisota 4,000 dhimma dubbisuu barreessuu shallaguu irratti illee barsiisotaa fi leenjistootaa kenninee naannoo barsiisota 57,000 kan ta'an leenjii fudhatanii jiru. Sadarkaa lammaffaattis akkuma haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii keessatti naannoo barsiisota 20,000 ta'an dhiifama leenjii fudhatanii jiru. Egaa leenjiiwwan kun hundumtuu erga ta'een booda immoo hawaasa barnootaa akka waliigalaatti illee hubannoo wal fakkaatu argachuuf jecha fulbaana bultii 4 irraa bultii 3 irratti caasaa barnootaa keessa kan jiran hundumaa caasaa biiroo barnootaa kan waajjiraalee barnoota godinaa bulchiinsa magaalaa hanga aanaatti jiran guyyaa tokko guutuu leenjiin kennameefii jira. Leenjii kana viidiyoon sa'aatii 1 daqiiqaa 15 akkana ta'u waraabamee kabajamoo Dr. Tolaa Bariisootiin kan qophaa'e jechuudha. Dabalataanis immoo dookumentiin naannoo peejii 52 ta'u dhimmuma kana kan ilaallatu qophaa'ee hanga mana barumsaatti gadi bu'ee kanarratti leenjii fudhataniiru. Barsiisonnis haaluma wal fakkaatuun kolleejii irraa kaasee hanga bu'uura boruutti kan jiran barsiisonni hundumtuu leenjii guyyaa tokko fulbaana bultii 4 fudhatan. Kaleessa yeroo manni barumsaa banamu haala ho'aadhaan akka ta'e isinis argitanii turratti sirmaattanii baniinsa kana irratti erga raawwatameen booda wayitii barnootaa lamaaf barattoonni keenya dhimma naamusaa, dhimma faayidaa barnootaa, dhimma yeroo isaanii kabajuu, dhimma barsiisaa kabajanii hojii barsiisaan kenneef hojjechuu irratti leenjiin kennamaadha kan ture. Maatiillee immoo dabalachuu qaba dhimmi kuni qooda fudhataa inni guddaan maatii waan ta'eef maatiin fulbaana bultii 10 irratti qophiin leenjii kanaa taasifamaadha kan jiru. Kanaafuu haala kanaan gara mana barnootaa jalqabbiitti seenaa jirra. Isa kanaaf egaa barattoonni keenya akka waliigalaatti hagayya bultii 26 irraa kaasee hanga qaammee bultii 5tti galmeerra kan turanii. Akka karoora keenyaatti barattoonni 13,000 ta'an barana gara barnootaa dhufanii akka barataniif qophoofne kana keessa yeroo jedhame kana keessatti naannoo barattoota miliyoona 11.2 kan amma yoonaatti galmaanii. Egaa ammas immoo aadeffannaan tokko hin jira. Jalqabbii irratti namni yeroodhaan daa'ima isaa hin ergu harkifannaan hin jira. Isa kana keessaa baadhuma jira bara baraan warri hafes
guyyoota lamaan sadan darban kana keessatti galmaaniiru jennee eegnaa jechuudhaan haala kanaanii barnoonni bara 2018 haala ho'aadhaan jalqabeeraa jechuudha. Hayyee harcaatii barattootaa irrattis yoo ilaalle fakkeenyaaf magaalaa keessatti illee baay'ee mul'achuu dhiisuu danda'a. Baadiyyaa keessatti kan hambisuudhaaf wanti hojjetamee jira laata. Akkasumas immoo gama kitaabni yeroo baay'ee immoo barattoonni erga barnoota eegalanii kan dhiyaatu ni jiraata. Tarii laata dhiyeessii kitaabaa wajjinis wal qabatee dursa irratti barattoonni akka argatan wanti taasifamee jira laata. Gaaffii bu'uuraati. Gaaffiin kun tokkoffaa dhimma harcaatii barnootaati. Akka hubannoo biiroo barnoota Oromiyaatiin yookaan immoo caasaa barnoota Oromiyaatiin harcaatiin kaansarii barnootaati jennee kan amannu. Hanqina guddaadha harcaatiin. Barataan bara barnoota jalqaba irratti maatiin isaa meeshaalee barbaachisan bitee uffannaa barbaachisan hodhisiisee gara barnootaatti seenaa yeroo murtaa'eef dhufanii qabeenya kana hundumaa bishaanitti naqanii barnoota irraa deebi'uun sababoota adda addaatiin hin jira. Inni kun akka hin taaneef caasaan barnoota Oromiyaadhaa hojii gurguddaa hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas isa kanarratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Isa kanarratti akka hojjetanii fi gumiin tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaa hin jira. Sadarkaa naannootti kaasee amma mana barumsaatti kan hundaa'e jechuudha. Hojiin isaanii maatii hawaasa wajjin walitti dhufanii rakkoo akkasii kana furuudha. Barataan akka barnoota jalqabee manatti hin deebinee fi hojii gurguddaa hojjechaa jiru jechuudha. Caasaan bulchiinsa gandaallee isa kana hojii koo isa guddaadha jedhee fudhatee irratti hojjechaa jira. Gara kaaniin immoo dhimma kitaabaa naa kaasteetta. Dhimma kitaabaa irratti egaa akkuma beekamu kitaabni amma maxxanfamaa jiru sirna barnoota haarawaan amma kan sadarkaa tokkoffaa waggaa sadaffaatti kan galle gara yerootti fooyyessaadhuma kan deemnedha. Maxxansi kun dhaabbilee maxxansaa gurguddaa hojii keessa galcheera. Egaan akka barbaadamutti yeroo barbaadamutti saffisa barbaadamuun baay'ina barbaadamuun maxxansanii nuun ga'uun rakkoo ture. Ammaaf barataa lamaaf kitaaba tokko waliin ga'uudhaaf karoorfanneet kan hojjechaa jirru. Hanga bara darbee kanaatti kitaabilee miliyoona 30 barnoota sadarkaa tokkoffaaf maxxansinee raabsineerra. Sadarkaa lammaffaa fi hanqinni guddaan hin jiru. Ministeera barnootaati kan maxxansee nu dhiyeesse. Lakkoobsi barataa keenyaallee baay'ee xiqqaa waan ta'eef achitti naannoo miliyoona 1ti. Isa kanaaf kitaaba barbaachisu geessineerra. Baranas dabalataan immoo kitaaba miliyoona 1.5 kan sadarkaa lammaffaa gaafannee jirra. Inni kunis raabsama. Gara kaaniin ganna kana keessa erguma barri barnoota 2017 darbee asitti kitaabilee sadarkaa tokkoffaa miliyoona 1.2 maxxansiifnee raabsineerra. Ammallee immoo bara 2018 kanaaf kitaabilee miliyoona 14 akka maxxanfamuuf dhaabbilee maxxansaa wajjin waliigallee gara maxxansaatti seenaniiru. Akkuma inni nu ga'een immoo raabsina jechuudha. Rakkoo kitaabaa karaa kanaan furuudhaafis hojiin hojjetamaa jiru hin jira jechuudha. Egaan dhimmi kitaabaa kun reeshiyoodhaan yoo ilaalame baay'ee gadi bu'aadha. Barattoonni inni biraa qaqqabamee jiru. Hanqina qulqullina barnootaa keessatti illee dhiibbaa mataasaa qabaachuu danda'a. Biiroon barnootaa kanarratti akka xiyyeeffatu abdii qabna. Gaaffiin biraa nuti qabnu immoo egaan keessaayyuu yeroo ammaa kana dhimma qormaataanis wal qabatee rakkoolee garaa garaatiin wal qabatee barattoonni fedhii barnootaaf qaban amma tokko irrachaati kan jiru. Sana caalmaatti dabaluun xiinsammuu ijoollee akka ijaaramu xiinsammuun barsiisotaa caalmaatti akka ijaaramu gochuudhaa fi biiroon barnoota Oromiyaa addatti keessaayyuu gara barnootaatti fi gahee barnootaa sirna barnootaan eegaliin baruu barsiisuun eegaliin maal hojjechaati kan jiru. Xiinsammuu barsiisotaa irratti sababoota adda addaatiin rakkoolee jiran daa'imman barattoota gara manneen barnootaa akka dhufan hiriyoota isaanii sababoota adda addaan barumsa irraa hafan akka laallee fi barumsaan cehuun guddachuun lammiin biyya tokko yoo barate malee akka inni sadarkaatti aanutti hin ceene gochuu wajjin wal qabatee sanarratti hojjechaa jira biiroon barnootaa keessaayyuu kan jedhu kan kaasu ta'a. Dhimmi barnootaa yeroo biraa ajandaa goonee waan itti deebinuuf dhimma qormaataa jechuu kooti. Tole. Egaan akkuma tiyyuu kaaftee kaayyoon biiroo barnoota Oromiyaa keessattuu karoora bara 2018 kana keessatti inni guddaan tokko dhimma bu'aa barachuu barataa fooyyessuuti. Baroota darban kana keessatti fooyya'aadhuma jira baraa gara baraatti. Dhimmi bu'aa barnootaa kuni yeroo gabaabaa keessatti waan dhufu miti. Waggoottan kurnan lamaan sadan darban kana keessatti hanqinni barnoota keessatti uumame bu'aasaa har'a kan hammachaa jirru jechuudha. Isa kana fooyyessuudhaaf immoo hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf
bu'aa barnoota kutaa ja'affaa bara darbeerra barri kun baay'ee fooyya'eera. Fakkeenyaaf barattoonni parsantaan 85.6 darbaniiru bara kana. Kan kutaa 8ffaa haaluma wal fakkaatuun barattoota qoraman keessaa parsantaan 78.8 darbaniiru. Karaa qormaata biyyaalessaa haaluma wal fakkaatuun bara darbee kan qoraman keessaa parsantaanii 3.5 darbanii bara kana barattoonni idileedha parsantaan 6.1 darbanii jiru. Egaan bu'aan baay'ee murteessaadha. Barachuu yeroo ilaallu akkanuma mana barumsaa dhaqanii deebi'anii galuutuun ta'in wantoota hin malleen haamileen isaanii tuqamurra barachuudhaan ala furmaanni namummaa hin jiru. Bara jarraa 21ffaa kana keessa namni tokko nama guutuu ta'uu kan danda'u yoo barate duwwaa akka ta'e ijoollee keenya barattoota keenya caasaan barnoota jiru leenjii adda addaa kenneera. Leenjiin ammas lasii kaasaa ture kaleessa barattoonni hundi barsiisonni hundi leenji'aniiru kanan jedhu caasaan barnootaa maatiin leenji'eera kanan jedhu kun kaayyoon isaa barattoonni haamilee godhatanii jajjabaatanii akka isaan barnoota isaaniif xiyyeeffannoo kennan leenjisu waan ta'eef isa kanarrattis hojjetamaa jira. Gara kaaniin immoo gumii tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaadha. Hojiin isaa inni guddaan hanga caasaa gandaatti isa kana waan ta'eef hawaasaa wajjiniin waliigaltee irra gahaa akka jirutti. Gumiin kun garuu jijjiirama fideera obbo Efreem egaa inni hundaa'ee keessaayyuu manneen barnootaaf hawaasni akka walitti dhufu qaamoleen barnoota keessatti argaman akka isaan jijjiirama fidanii fi bu'aan fideera jettanii addanii hin gamaggamtu yeroo baay'ee. Gumii kana gumii tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaa biiroon barnoota Oromiyaa duwwaa miti kan gamaggamu caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa waajjirri paartii damee Oromiyaa hojii koo guddaadha jedhee kan inni irratti hojjechaa jiru dhimma gumii tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaati. Daandiin ittiin mootummaan deeggarsa barnootaaf gochaa jiru daandii isa kana jechuudha. Hooggansi kamiyyuu mana barumsaa tokko qabateeti deeggarsa bulchiinsaati kan inni taasisaa jiru. Hanqinaalee naannoo manneen barnootaatti uumaman hanqina dinagdee jiniin wal qabatee, hanqina bulchiinsaa jiniin wal qabatee, hanqina naamusa barataa barsiisaa hawaasaa jiniin wal qabate kan to'atan isaan. Gara kaaniin immoo hojii tajaajila lammummaatiin deeggarsi barnootaaf akka ta'uuf deeggarsa kan godhan gumii tiraansfoormeeshinii kana jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti isinii tuquudhaaf bara bajetaa barnootaa 2017 irratti hawaasa keenyarraa tajaajila lammummaatiin qabeenyi maallaqni humni naannoo qarshii biliyoona 45.6 ta'u uummatarraatii socho'ee dhimma barnootaatiif ooluun isaa gumiin tiraansfoormeeshinii kun hojii keessa jiraachuu isaati kan inni argisiisu. Fooyya'insi isaa immoo garanaan waggaatii gara waggaatti amma waggaa sadaffaadha kan jalqabaa jiru. Gumiin kun erga hundeeffame baroota lamaan darban kana keessatti fooyya'insa guddaadha kan nuti argine bu'aan barnoota keenyaallee isuma kana argisiisa jechuun ni danda'ama. Hayyee gara gaaffii biraatti yoo ceenu immoo barattoota nyaachisuudhaan wal qabatee egaa hojiin hojjetamaa jira bara darbees arganii jirra. Jalqaba irrattis immoo haala gaariidhaan hojjetamaati kan inni ture. Garuu immoo jidduu irratti godinaalee garaagaraa irratti jira. Addaan citiinsi nyaachisuu yeroo uumamus agarreeti kan jiru. Tarii laata barana addaan citiinsi akka hin uumamne gama nyaachisuudhaan wal qabatee akkasumas immoo qulqullina irrattis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuudhaan wanti karoorfame wanti hojjetamuu qaba jettan maaltu jira laata? Uummanni keenyas hordoftoonni miidiyaa kanaa kan hubachuu qabani. Dhimmi nyaata manneen barnootaadhaa yaada eebbifamaa seena qabeessa akka ta'e beekuun baay'ee murteessaadha. Seena Itoophiyaa keessatti manni barumsaa bakka itti nyaata nyaatan utuu hin ta'in bakka itti barsiisaan ulee qabatee itti nama sodaachisu mana barnootaa dhaquun yeroo itti sodaachisu ture. Isa kana keessaa ba'amee manni barumsaa bakka itti gammadan bakka itti nyaatan godhanii yaaduun mataansaa baay'ee gahaadha. Guyyaa tokkos haa ta'u guyyaa lama waggaa keessatti nyaachuun hiikii inni qabu baay'ee guddaadha. Sammuu daa'immanii keessatti ergaa guddaa qaba. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan asirratti hojiin hojjechaa jiru manneen barnootaa bu'uura boruu fi manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa hamma kutaa afuraffaatti sagantaan nyaata barataadhaa idilawaa ta'e akka itti fufuuf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Waggoota sadan darban kana keessa burraa burree haa ta'u malee jalqabbiin sagantaa midhaan nyaataa kun hin jira. Gabaasni isaa sobas dhugaas of keessaa hin qaba. Akkuma waan gaariin jiru wanti sobaa immoo hin jira. Fakkeenyaaf manneen barnootaa tokko guyyaatti barattoota isaanii barsiisaa dabalatee
ganama ciree guyyaa laaqana kan nyaachisan sa'aatii booda laaqana fi yabeelessoo yookaan immoo nyaata galgalaa nyaatanii akka deemanii fi kan gochaa jiran jiru waggaa guutuu. Faallaa kana immoo manneen barnootaa tokko tokko gabaasumaaf jecha torbanitti guyyaa 3 sagantaadhaan nyaachisanii yeroo kaan hin jiru jechuun hin jira. Haa ta'u iyyuu malee isa kana mootummaan karoorri inni qabatee jiru sagantaa idilawaadhaan itti deemuudha. Isa kanaaf jecha immoo buusaa gonfaa itti gaafatamummaa kana fudhatee hojii guddaa hojjechaa jira. Bara kana barattoota miliyoona 8.2 tajaajila kanaan haguuguudhaaf buusaan gonfaa karoorfatee isa kana biiroon barnoota Oromiyaa yookaan immoo caasaan barnootaallee meeshaalee buusaa gonfaa midhaan nyaataa buusaa gonfaa dhiyeessu kana qopheessee dhiyeessuudhaaf karoorfatee irratti hojjechaa jira. Kanaaf haala kanaan itti deemamaa jira jechuudha. Hayyee egaan sa'aatii baay'ee fudhannee odeeffannoo bal'aa nu biraan geessanii obbo Efreem Tasammaa hoogganaa ittaanaan biiroo barnootaa Oromiyaa asitti argamtanii yaada keessan waan qooddanii fi ulfaadhaa galatoomaa bara barnootaa gaarii haa ta'u hunda keenyaaf jenna. Haa ta'u illee galatoomaa jennaan nu afeeruu keessaniif uummanni keenyas barbaachisummaa barnootaa beekee maatiin barataan hawaasni barnootaa hundumtuu xiyyeeffannoo guddaa kennee bara barnootaa kana haala addaatiin karaa bu'a qabeessa ta'e hundumtuu akka itti deemuuf maqaa biiroo barnoota Oromiyaatiin waamicha taasisuun barbaada galatoomaa ulfaadhaan jedha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.